Baankiin Gadaa hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa wiirtuu odeeffannoo yookaan kontaakti seenterii banuudhaan kabajatee jira. Imala waggaa tokkoo keessatti hojiiwwan gama Baankii Gadaatiin hojjetamaa ture bu'a qabeessa ta'uu Pirezidaantiin Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo himanii jiru. Girmaa Guddisaa hordofeera. Baankiin Gadaa erga tajaajila faayinaansii kennuu eegalee waggaa tokko guutee jira. Baankiin Gadaa hojiiwwan waggaa tokko keessa raawwachaa ture guyyaa irratti waajjira muummee isaa irratti ibsa miidiyaaleef kenneen beeksiseeti jira. Imala waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan gama faayinaansiitiin hojjetamaa ture bu'a qabeessa ta'uu isaa ibsa miidiyaaleef kennameen himameeti jira. Waggaa tokko kana keessatti tajaajilawwan faayinaansii teekinooloojiin deeggarame hawaasaaf qaqqabsiisaa akka turee fi tajaajila faayinaansii kutaa hawaasa hunda galeessa ta'e kennaa turee jira jechuun kan himame. Tajaajila baankii erga kennuu eegalee waggaa tokko kan guute yoo ta'u kabaja imala waggaa tokko kana sababeeffachuun magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila wiirtuu odeeffannoo yookiin kontaakti seentar guyyaa irratti eebbisisee jira. Maamiltoonni yaadaa fi odeeffannoo Baankii Gadaa karaa toora bilbilaa 641 bilbiluun gorsaa fi odeeffannoo argachuu akka danda'anis himameeti jira. Dabalataanis lakkoofsi moobaayil baankingii urjii 877 riqicha akka ta'ee fi tajaajila ATM eegaluusaas beeksiseeti jira. Tajaajila hunda galeessa ta'e akkasumas tajaajila qusannaa daa'imman dargaggoota dabalataanis maanguddoota sooroma bahanii fi dubartoota keessatti hirmaachisuun duudhaa sirna Gadaa Oromoo bu'uureeffatee tajaajila kennaa jira jechuun Pirezidaantiin Baankii Gadaa Obbo Waldee Bultoo ibsa miidiyaaf laataniin himaniiti jiru. Ijoolleen reefu dhalatan akkasumas immoo guddataa jiran akkaataa isaan baankii isaanii wajjin guddachuu danda'an ilaalcha keessa gashuudhaan tajaajila dhiyeessinee jira. Warra dargaggoos ilaallatee akkasuma haala adda ta'een tajaajila akkaataa fudhachuu danda'an kana qofaa miti duudhaalee Gadaa keessa kan jiran keessaa gara tajaajilaatti jijjiirree jirra. Achi keessaa inni tokko dabballee bifa qusannootiin daa'imman umurii isaanii waggaa 8 jiran itti qusachuu danda'an akkasumas waggaa 9-16tti haaluma wal fakkaatuun itti tajaajilamuu danda'an dhiyeessinee jirra jechuudha. Dubartootas ilaallatee akkasuma siinqee waan jedhuun qusannoo tajaajila qusannoo akkaataatti gargaaramuu danda'an dhiyeessinee jirra. Namoonni ga'eessa ta'an akkasuma kuusaa yuuba boodarra immoo warri soorama bahan gadamoojjii jennee akkaataa sanatti tajaajila kana dhiyeessinee akka jirru namoota keenyaaf ibsuun barbaada jechuudha. Baankiin Gadaa baankota kaanirraa wanti adda saasu keessaa inni tokko tajaajila hawaasaa kennuu isaatii kan jiran Obbo Waldeen akkuma fedhii maamiltoota irratti hundaa'uudhaan leenjii kennaa turuu isaanis kaasanii jiru. Baankiin Gadaa baankii biraa irraa waan adda godhu keessaa inni tokko tajaajila faayinaansii hawaasummaati yookiin immoo community banking services afaan Ingiliffaan baankota biraa irraatii haala addaatiin Baankiin Gadaa tajaajila kana kennaa jira. Haaluma kanaan namoota hojii qonnaa irratti bobba'an akkasumas horii horsiisuu irratti bobba'an fi kana hojii wal qabatee hojii hojjetan marsaa 20 ol kan ta'uun leenjii adda addaa kennaa turre. Leenjii kana kennuu qofa otoo hin ta'in fedhii isaanii immoo hordofnee tajaajila faayinaansii dhiyeessaa turuu keenya gamanumaan ibsuu barbaada. Inni kun itti fufiinsaan hojii hojjennudha. Imala waggaa tokko kana keessatti seera biyyattii eeguun sharafa biyya alaatiin dameelee hayyama qaban waliin hojjechaa turuu isaanii himuun lammiilee biyya alaatiif tajaajila kennaa jiraachuus eeranii jiru. Sharafa biyya alaa hojii wal qabate seera biyyattii eegnee bittaaf gurgurtaas dameelee hayyama qaban irratti hojii kan hojjetaa turuu keenya uummata keenyaaf ibsuu barbaada jechuudha. Kan biraa tajaajila dhiyeessinee kennaa jiru keessaa inni tokko lammii biyya keenyaa ta'anii biyya alaa jiraatan biyyoota adda addaa biyya Ameerikaa, Yuuroop, Eeshiyaa biyyoota adda addaa jiraataniif tajaajila ta'u akkasuma dhiyeessaa jiraachuu keenya ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Baankiin Gadaa dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa fi dhaabbilee faayinaansii biyya keessaa waliin hojjechaa jiraachuu Obbo Waldee Bultoon kan dubbatan. Baankota biyya alaa jiran baay'ee wajjin hojjechuu danda'u keenya gamanumaan ibsuun barbaada. Baankii biyyoolessaa Itiiswiich, Teelebir, Itiyoo Teleekoom, Saantimpee, ECX, Uni Cash Payment System warreen kana waliin haala gaarii ta'een hariiroo uumnee wal wajjin hojjetaa jiraachuu keenya maamiloonni keenyas tajaajila nurraa barbaadan akka isaan itti argachuu danda'an goonee jirraa jechuudha.